si harkaati sagaleen argan yeroon taa'ummoo yeroon dhufee ilaalummoo namni laawwaasa si harkatti fayyi mucaan laawwaasa dhufte madarakii kanarratti yeroo fayyistee taa'een argeera namni dhukkubsatee du'uuf jedhe dhufu si harkatti fayyuu isaanaan argeera dibanni kee hojii hojjetu naan argeera ani ko canoo ka'ee gaaf tokko dhaqeetaniin dhaqeen dibata isaa bitadhee dhufa dibanni isaa hojii hojjetaa sagalee isaa malee ta'uu yoonni harkanarra kaa'e malee ta'uu jedhee dhufeera ammoo dibata koo bitadhuun na dhukkubsadheera. Ilaaltanii tuuladha gurbichadha. Erkuma yoo marka carraa wanta harkarra kaa'u yoo hafe yommuu akkatti sagaleen isaa hojii hojjete deemne fedhan ishee. Amma isarratti harkisaa dibaticha irratti kadhatee hojiin harkisaa dibatichaatiin hojiin hojjetu argeera. Ani immoo dibatichaatiin yoo dhufe nan fayyada qeen bitadhee akka dubartiitti gooftaa Yesuus haqasiin darbaa yoo shaashura wayyaa isaa tuqe nan fayya jetteetu garaa ishee kutattee gooftaa Yesuusiin lola'uu dhiiga ishee andara wayyaa isaa tuqxee fayyiteetti waan ta'eef ani immoo dibata isaa yoo bitadhe nan fayya jedheen abdiinumaan dhufe. Abdiinumaan dhufee natti kanan taa'aa dibaticha mucaan tokko fiddee achitti nutti laatte asitti immoo atiin kadhattee namatti laatte. Akkoo waggaa 15 dana hooksisuu jammare. Waggaa 15. Amma nama kutee gatan jedha akkatti taa'uun qabu. Egaa dibanni kun dibata gooftaa Yesuus itti kadhatameera. Du'aatu irratti fayyee argeera. Laafatu irratti diriiree argeera. Dhukkubsataatu itti fayyee argeera. Fayyisi jedhee qadaada isaatti naqattee mataa roga isaatti goggodhattee nan fayyi. Nan fayyee inni hooqu sun narraa. Waggaa 15 guutuu akka mana yaalaa dhannee. Mana yaalaa dhannee. Eeshi. Akkasumatti asumatti kennuu dibatichatti godhatee man fayyi. Akkamitti kun yeroo isin hojjetu bara. Na hojjeta baqqaan akkasumatti kutinaan jedha baqqaan taa'u koo kutinaan jedha kanis guyyaas taa'u yoo rafus nan hooqa yoo taa'u nan hooqa. Eeshi. Achumaan dibaticha dibadhee nan fayyi. Kuma bade. Inni bade. Kuma dhiisa achumaan. Na dhiisa. Galateeffadhaaf mee gooftaa Yesuusi. Galanni isaaf haa ta'u. Amma immoo abbaan manaa koo harka isaa kanatti shif jedhee morma isaa kanatti shif jedhee oksodoksiidha amma oksodoksii. Eeshi. Dibaticha osii noo fayyiseera anaan na fayyisaaree innaan itti amantaa'ee si fayyisan jedhee eeshi jedheen dibata isaa morma isaatti dibee fi harka isaatti dibee fi hin fayyi. Innis hin fayyi. Ammas namichi tokko wallaggarraatii na dhukkuba jedhee kaan koo na dhukkuba nan maraadha jedhee amma amantaa'ee innaan nan amanedhe innillee amantii jennaan gara si dhukkuba eessaan jennaan mirga koo ta'e. Egaa qabadhu jedheen harka isaatiin qabatee Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Habuuqadheeni ela yaa waaqa lammii dhaqee asiitii fayyistaa achis fayyisi jedheen gaafa naqu hin fayye namichis. Zayitii asitti buuqqattaniittu. Sammuu harka kee qabadhu hin jedheera zayitii immoo buuqqadheera. Bakka hin fayye kaansaas mucaan koo immoo giffiitii dhukkubsata hakiimii si dhukkubsata giffiisii si dhukkubsata. Eeshi. Beenxee immoo miti gara jenna waaqayyo kuni fayyisa beenxeen jedhu ortodoksiin jedhu islaaman jedhu ati dhaqi mucaa kanarraati aragirraati jedhe dhugeetanii horaas morma isaatti gatiittii isaatti laphee isaatti xaxxarage innis naa fayyeera naa galateeffadha. Amazing testimony. Galata bira gooftaa Yesuusiif. Intinna tamay gaachaa argamtu nagatte. Qofasisaa isheettis obaasee nan dhugaa isheedha jedheen dhugaa isheenis beenxeetee ortodoksiidha ishees ani ishee naa fayyisi ijoollee koo toosii kadhadhu ijoolleen koo du'an jedheen nan dhugee isheenis naa fayyiteetti naa galateeffadha. Waaw galateeffadhaa fi gooftaa Yesuus Kiristoos. Galanni isaaf haa ta'u amma immoo dhukkubsadhee rifeerii naasaa kan hospitaalatti. Eeshi. Harma na cinee. Kolaalitii koos na dhukkuba. Congaarraa koo hundumaa iddoo na dhukkubni qabu dugda koo duuba na gubaa hospitaalatti naasaamnaan namaran baranii dhiiga koos fuudhanii fincaan koos fuudhanii dhukkuban qabdu naan jedha. Kamitti dhukkuban qabu na dhukkuba hoo na cineenaa jennaan dhukkuban qabdu. Kaayareen nan galee egaa dhukkuban qabdu naan jedhaniiru. Narran ga'u millaaciin dibata kee dibadheera dhiiga kee dibadheera humna kee dibadheera millaaciin narran ga'u. Kulaalitii koo infekshinii isa ta'e kulaalitii haaraa onnee dha'oo ta'e onnee haaraa harma koo kaanserii dha'oo ta'e narraa kuti millaaciin narran ga'u jedhe fayyeera. Shaala bara namoota kaamara. Harka walitti buusaa galateeffadhaa gooftaa Yesuusiin.